argamu kanarraan jalqabaa Jawaar Siraaj Muhammad daandiin isaa nagayaan misoomam jaalalaaf guddina akka taateen giraafiksiin duuba kiyya jiru kun ni mul'isa. Biqiltuuwwan luka isaa jalaan margaa jiran akkasumas fardi adii fi uffanni guutuun adiin Jawaar Muhammad uffateen nageenya Itoophiyaa keessatti fiduuf aarsaa isaa fi uummanni Oromoo kafalaa turan mul'isa. Gama kanaan ammoo bulchaan Itoophiyaa amma bulchaa jiruun waraanaan biyya diigaa jiraachuun jettiin lama isa gubbaan bombii gad harcaasoo fi innis bombii harcaasaa deemaa jiraachuun isaa daandiin isaa waraanam jeequmsam diigamaa fi jibbaa Itoophiyaa keessatti boosaa jiraachuu isaa mul'isa. Ogeessa giraafiksiin ogeessa kaameraa akkasumas gama teeknikaatiin Oromiyaa miidiyaa neetwork utubaa kan jiruun Abdii Jamaal gamanumaan galateeffachuun barbaada. Barreeffamaa yookaan yaada bifa kanaan dhiyaatu bifa giraafiksiitiin akkanatti dhiyeessuun miidiyaalee Oromoo keessatti bifa isaa kanaan bal'achuu qaba. Gara sagantaa keenyaatti yoo xiyyeeffannu riifoormii siyaasaa keessaa baafamuun uummata Oromoo gaafiin eenyummaa, gaafiin abbaa biyyummaa fi gaafiin dimokiraasii sabootaa dagaletti dhiifamuun hooggantoota qabsoo karaa nagaa hidhuun adda dimokiraasaa warraaqsa uummatoota Itoophiyaa diiganiin biltsiginnaa ijaaruun sochii sabummaa balleessanii tokkummaa Itoophiyaa ijaaruun araara biyyaalessaa didaniin mootummaa hundeessuun Itoophiyaa qarqara kufaatii irraan gahee jira jedhameet amanama. Filannoo morkattoonni mana hidhaatti irraa ugguramaniin mo'achuu isaa kan labse paartiin biltsiginnaa sadarkaa naannoo Oromiyaatiin mootummaa hundeessuu isaa labseetii jira. Mootummaan hundeeffame mootummaa rakkoo Itoophiyaa hiikuufiin furmaata fiduu danda'u akka hin taane qaamota walabaatiin dubbatamaati ture. Jeefrii Deevid Feeltimaan ergamaa addaa Ameerikaa gaanfa Afrikaa ji'a sadiin dura yeroo gaanfa Afrikaa daawwatetti mootummaa hundeessoo osoo hin taane dhukaasa dhaabuun marii araara biyyaalessaa taasisuu qofatu Itoophiyaa diigama irraa baraara jechuun dubbateetii ture. Caffeen Oromiyaa mootummaa hundeessuuf yaa'ii waliigalaa sanbata kaleessa adeemsiseetii jira. Yaa'ii kana irratti aangoon caffee Oromiyaa qabuun sarbameetii jira. Akkaataa heera mootummaa naannoo Oromiyaatti keeyyata 49 muraa 3 jalatti akkas jedha. Afyaa'ii caffichaa fi afyaa'ii itti aanaa kan filu caffee Oromiyaatiin jalatti ammootu miseensota caffee keessaa pirezidaantii naannichaan kallattiin fila jedhee lafa kaaya. Keeyyatam 56 muraa 1 jalatti ammoo pirezidaantichi caffeedhaan moggaafama jedha. Haala kanaan caffeen Oromiyaa kaleessa aangoo pirezidaantii naannichaa muuduun keeyyata 49 muraa 3 jalatti tumame sarbameetii jira. Moggaasa pirezidaantiin keeyyata 56 muraa 1 jalatti tumame qofa argate. Kana ilaalchisuun Taayyee Danda'aa areedoon mormeetii jira. Pirezidaantii kan filuun caffeedha jedhus Fiqaaluu Tasammaa immoo labsiin akkasiin jedhu jechuun Taayyee dinniinee jira. Kabajamoo fayyaa'ii gaafii adeemsaa qabna. Miseensa caffeetitu fila kanatti fakkaate pirezidaantii. Heerri kana jechuu baate hin beeku. Dhiifama naa godhaa wallaale. Seerichi waan akkasii waan hin eeyyamneef labsii irratti. Caffichi yaa'ii kaleessaa kanaan ni moggaase malee hin filanne. Haaluma kanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa gochuun yoo moggaasu itti aanaa isaa ammoo Awwaluu Abdii gochuun moggaaseetii jira. Addi Sa'aadaa Abdurrahmaan afyaa'ii caffee Oromiyaa Eliyaas Uummataa ammoo itti aanaa afyaa'ii caffee Oromiyaa ta'uun moggaafamaniitii jiru. Garuu aangoon muuduun caffee Oromiyaa irraa morqameetii jira. Kanas fuulduratti ilaalaa deemna. Kaleessa muudamni hin jiru. Moggaasuu qofatu jira. Biltsiginnaa jalatti aangoo moggaasuu malee aangoo muuduu caffeen akka hin qabne kanarraa hubachuun ni danda'ama. Gama biraatiin ammoo Abarraa Buloon kan gara Gujiif Oromiyaa bakkoota garaagaraatti dhiiga dargaggoota hedduu dhangalaasuun komatamu ammoo gaafatamaa waajjira milishaa Oromiyaa ta'uun moggaafameetii jira. Doroo milishaan nama ajjeesaa amma lafa irraa nama dogoogee jira.
muudame yookaan moggaasa caffee Oromiyaa kana keessatti baay'inaan kan mul'ateen kaabinee bulchiinsa TPLF jalatti uummata Oromoo dararaa turtee fi harki isaanii cobbollaaqameedha. Fakkeenyaaf Awwaluu Abdii dhiiga uummata Arsii lixaa aanaa Gadab Asaasaa dhangalaasaa ture. Yakka inni raawwateen dargaggeessiin dubartiin daa'imman qaama miidhamoo ta'anii hafaniiti jiru. Har'as kunnoo Arsiin Gadab Asaasaa keessa rakkataati jiru. Homaa godhuun danda'u. Kana caalaallee mee obboleeyyan kiyyaa dubbatanii akka miidhaan akka narra qaqqabee isaan akka qaqqabe baay'eetu jira. An hawaasaa ciisee hospitaala hawaasaa ciisee Oromoon hasaasaa shilingii birriin kana Orominnati dhugaa qabu birri 10 na gargaare hospitaala bahe. Hospitaala bahe asiddu uge sibiila giraama 50 baadheetiin asiddu uge haatitti karaarra afattee ijoolleen hiika shonkoraa karaarra affatteetiin gargaarsa naa kaafataa dutte doolche sumuuniidha. Agas haatitti afatte siistariin tiyyata guddatan irra dhalatte asaasa ardaayita afatte. Isaan waliin adaadan naa oolan isaan kun dimmaa dhufanii asa doodo ardaayita afatte madaabara afatte takka ammootu gabaa keessa afatte akkasin naa kadhate. Eegam paartiin biltsiginnaa yakkamaa mana murtiitti dhiyaatu qabuun hoogganaa olaanaa Oromiyaa gochuun ramoodem. Biyyi yakkamaan walabaan jiraatuu fi biyyi walabaan ammoo yakkamaa ta'ee jiraatuun Itoophiyaadha. Gaafatamaan quunnamtii hawaasaa paartii biltsiginnaa Oromiyaa Taayyee Danda'aa Reedoon namoonni afyaa'ii fi itti aanaa afyaa'ii ta'an muuxannoo akka hin qabnee fi seektaras hooggananii akka hin beekneen ibseeti jira. Garuu haala keessa jirru wajjin wal qabatee namoonni waajjira caffee kanatti afyaa'ii akka ta'aniif dhiyaatan kun gahumsaan maal fakkaatu ka jedhu gaafiin qabu. Paartiidha ka dhiyeesse jedhamee jira. An koree hooggansa paartii keessaa nama tokko dubbii kanaan hin dhageenye. Warri godina irraa dhufanii itti mari'atanuu akka jiru nan beeka. Hirmaachisuun baay'ee gaariidha. Akkamitti wanni kun eenyu faatu madaalee eenyu koreen waan kana qorate hin jedhu kuni anaaf gaafidha jechuudha deemsa irratti. Maal taaneet keessaa hafne nuyi akkamitti quba qabaachuu baanne waan paartiin keenya dhiyeessu paartiin keenya akkamitti duubatti nu dhiise caffee kanatti namni afyaa'ii ta'uu qabu nama muuxannoodhaanis gahumsaanis waan kana madaalu beekamu ta'utu irra jira. Ammoo inni an dhiyaatan kun kabajamtuu adde Sa'aadaanis kabajamaa obbo Eeliyaas Ummataatis bakka jiranitti waan baay'ee akka hojjetan gatii baay'ee akka kaffalan nan beeka. Garuu immoo seektara yoo hooggananii hin beekan jechuudha. Taayyeen koree hooggansa paartichaa osoo ta'ee jiruun muudama kana osoo inni quba hin qabaatin akka muudamni kennameen yaada kenneeti jira. Kun ammoo kan agarsiisu dambii ittiin bulmaata paartichaatiin haalli mootummoonni naannolee itti hundeeffamaa jiranii fi caaseffamni labsii paartii biltsiginnaa kan wal dhiitu ta'uu isaatiin paartichi maqaa caffee Oromiyaatiin mootummaa naannoo Oromiyaa kaleessa ifaan hundeesseeti jira. Taayyee Danda'aa Reedoon paartii isaa keessatti caaseffamnii fi muudamni pirezidaantii paartichaatiin akka kennamu ni dagateemoo ni gowwoomfame kan jedhu gaafii gooneet bira darbina. Asirratti Taayyee Danda'aa Reedoon fuula miidiyaa hawaasummaa irratti waa'ee walgahii kaleetiin wal qabsiiseen waan jedhe qaba. Dubbii galmaa dhiifnee bira haa darbinuun fayyaalummaa qabna malee gowwummaa hin qabnu yaada jedhu barreesseeti jira. Kunis waan akeeku qaba. Muudama kaabineen caffee Oromiyaa kaleen moggaasa irratti Taayyee Danda'aa hooggansa paartichaa ta'e osoo jiru dhoksaadhaan osoo isaan hin mari'atin yookaan osoo inni keessatti hin hirmaatin muudamni kennameeti jira. Kanarraa wanti hubatamu iftoominni jiraachuu dhabuu isaatiin paartii biltsiginnaa keessatti hangoo muuduu fi shaaruu kan qabu pirezidaantii paartichaa qofaaf
ፕሬዝዳንቲን ፓርቲቻሞም አብይ አህመድ አሌቲም አንጎን ጨፌ ኦሮሚያም ፕሬዝዳንቲን አንቻ ሞዱም አብይ አህመድ አሌቲን ወልቀሜም ሜ ዋን ያዳከና ኑፍ ጨምሶም ጫሰፈማ ፓርቲ ብልጽግና ሃይዳሎም ጫሰፈማ ፓርቲ ብልጽግና ኮሬ ሆጅራ ወጪፍቶም ነሞታም shantamii lamaatiin koree giddu galeessaa namoota 360 qabaam koree hojiraa wachiistu kana keessatti naannoo Tigraayin alaan naannoon Amaaraam naannoon Oromiyaa fi Kibbaam tokkoon isaanii namoota 9 qabuun naannolee lafan ammoo tokkoon isaanii namoota 5 qabuun faallaa kanaan garuu koree giddu galeessaa keessatti naannoleen hunduun sagalee walqixaa 45 qabu jedhaam caaseffamne paartii biltsiginaa caasaan hoggansa paartii biltsiginaa pirezidaantiin bulaam pirezidaantiin biltsiginaa moom seeraan aangoo olaanaa qabaam aangoo isaa kanas karaa waajjira muummicha biltsiginaatiin raawwataam akka dambii ittiin bulmaatam biltsiginaatiin hogganaan waajjira muummee pirezidaantii paartichaatiin pirezidaantiin paartii biltsiginaa moom Abiyyi Ahmad Aliitiin waajjirri biltsiginaa naannolee hunda keessatti damee biltsiginaa ni qabaatam dameewwan kunis kallattiin waajjira biltsiginaa Abiyyi Ahmad Ali gubbaa irraa hoogganoon buluun kana jechuun ammoo pirezidaantii naannolee dabalatee kaabinee naannoo osoo Abiyyi Ahmad hin eeyyamin ijaaramuu hin danda'u jechuudha. Pirezidaantii naannolee dabalatee afyaa'ii fi kaabinee sadarkaa ol'aanoo kan muuduun kallattiin Abiyyi Ahmadiin abtaayyee danda'am labsii caaseffama paartii isaa kanaaf aangoo pirezidaantii naannoo muuduun Abiyyi akka qabu ni irraanfatemoon ajandaa uumuuf kan jedhu gaaffii gooneeta bira darbinaam. Uummanni Oromoo bal'aan daawwattoonni wanti hubachuu qabdan caffee Oromiyaa wanti jedhamu yeroo ODP'n diigame san barbadeeffamuu isaatiin caffee Oromiyaa jedhaniin kan amma dhiyeessan tooftaa uummata ittiin soban caffee jechuun qaama olaanaa mootummaa naannoo tokkootiin qaamni olaanaan naannoo ammoo kaabinee mataa isaanii filataam kun ammoo heera mootummaa keeyyata 49 jalatti tarreeffameeti jiraam kaleessa kan arginem heerri kun akkuma waggoota 30 darbanii sarbamuufi mulqamu isaatiin kun caaseffama paartii biltsiginaatiin waliif faallaadhaam kana jechuun adda dimokiraasaa warraaqsa ummatoota Itoophiyaa kaleessaa caalaam biltsiginaan har'aam ajaja nama tokko qofaan pirezidaantii naannoo kamiyyuu kaasuu yookaan ammoo mootummaa naannoo kamiitu diiguu danda'a jechuudhaan gama biraatiin aangoon mootummaa federaalaa fi naannoo jidduutti qoodamuun federaalizimiin ittiin dagaaguu coolamuun taayitaan guutumatti harka mootummaa giddu galeessaatti deebi'uun ajajni kamuu kallattiin Abiyyi Ahmad irraa darba jechuudhaan warri mootummaa hundeessine jechuun dubbataa jiran qaabota gufachuu ce'umsa Itoophiyaa keessatti shoora ol'aanaa taphatanii fi garee qabsoo butaniidhaan gareen kun garee ce'umsa Itoophiyaan jeequmsa siyaasaa irraa gara dimokiraasii itti taasistuun gufachiisee fi Itoophiyaan diigaa jiruudhaan jedhamuun komatamaam. Waa'ee ce'umsi gufachuu fi Itoophiyaan qormaata waraanaa keessatti kufuuf deemuu ilaalchisee Jawaar Muhammad raaga bal'aa tokkoon raageetii ture. Itoophiyaan ce'umsa Abbaayyaa irraa gara dimokiraasiin waraana irraa gara nageenyaam hiyyummaa irraa gara misoomaam yeroo sadii bara 1974 bara 1991 fi bara 2018 taasiftee jirti garuu sadanoo hin milkooyneem. Jawaar Siraaj Muhammad ce'umsoota Itoophiyaan sirna fiwudaalizimii irraa gara sooshaalizimii irraa ammoo gara mootummaa misoomaawaa irraa ammoo gara mootummaa badhaadhinaatti taasiftee muddee 20 bara 2018 mata duree takka dhuufuun dhiirummaadhaan lama dhuufuun harrummaadhaan kan sadeessoo mallattoo gaafii jedhee barreesseen xiinxala bal'aan waan Itoophiyaa mudatu maluufin muuxannoo ce'umsoota lamaan darban irraa argaman barreesseetii ture. Itoophiyaan fincila lafaa fi gaafii sabootaatiin bara 1974
bulchiinsa fiwudaalizimii Haayile Sillaaseen durfamu irraa gara humna waraanaa Dargiin koloneel Mangistuu Hayilamaariyaamiin durfamutti ceete jedha Jawaar Muhammad. Sirnicha qabsoon uummataa gaggabsite buqqisuun aangoo kan qabate garuu sirna waraanaa ta'uu isaa akeeke. Sababbiin humni waraanaa aangoo dhuunfateef yeroo sanitti humni aangoo qabatee biyya bulchuu danda'u qophaa'uu dhabuu isaati jedha Jawaar barruu isaa kanaan. Qabsaa'onni Oromoo sirnicha kuffisuuf mootummaa haaraa ijaaramaa ture keessatti shoora guddaa qabaatanis sababoota lamaaf ce'umsi sun akka saba keenya guututti fayyaduun gola bubuu hin dandeenye jedha namni siyaasaa Itoophiyaa kun. Sababbiin jalqabaa sochiin Oromoo osoo sirriitti hin cimin sirnichi waan jigeef qophiin mootummaa dhuunfachuu hin turre jedhe. Lammataa immoo ce'umsa uumame san akkamiin haa ilaallu kan jedhu irratti qalbituun hirame jedha. Jawaar waa'ee kana yoo barreessu qalbiin hiramuu keessaa immoo gareen tokko mootummaatti dabalamnee hojjenna yoo jedhu gareen kun ammoo qabsoo hidhannoo adeemsifna jechuun qalbii hiran jedha. Garuu lamaan isaaniitu osoo hin milkaa'in hafan jechuun barreesseetti ture. Qophii dhabuu fi qalbii hiruun hiree uumamtee fayyadamuun hanqisuu qofa osoo hin taane gaaga'amam hamaa qabsoo keenya irraan gahee qabsoon hooggansa ol aanaa kasaartee qancarteen waggoota 17 lafarra shunquuqatte jechuun ibse xiinxallaan saayinsii siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad kan har'a mana hidhaa Qaallittii keessa jiru. 94,918 74 humna namaan qabdu turre. Hayilee Fidaa yeroo hundaa dubbadhaa Hayilee Fidaa nama lakka'ee nama kun tokko dhibba lama qofa argate nama barate kan jechuun kolleejii seene. Humna hin qabnu turre dammaqiinsa uummataa hin qabnu turre san qofaa itti baruu kan nu miidhe mataa hirre qalbii hirre akkamitti qalbii hirre gareen tokko mootummaa matana keessa taane mootummaa hara dhiibnee sossonnee maal goone mirga uummata keenyaa kabachiifne kun lakkii mootummaan tun tarma diinaa tarma kaleessaa sanii bosonatti galleedhe gara tokkotti hin citamne odoo gara tokkotti citamne gara tokkotti ba'a ce'umsi sun waggaa gufatu lachuutti nyaatame warri mootummaa keessa jirus hin nyaatame warri bosona seenes hin nyaatame boodarra amma tokko bosonatti ba'ee of dandamachiise. Mangistuu Hayilamaariyaam Istee Abiyyi Ahmad qabsoo ummataatiin aangootti dhufanii aangootti akkuma dhufanii koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam sooshaalizimii jechuun Itoophiyaa bulche. Abiyyi Ahmad immoo badhaadhina jechuun Itoophiyaa bulchutti seene. Isaan lamaanuu waraanaan Itoophiyaa miidhaniitii jiru. Sooshaalizimis ta'ee qabsoon badhaadhinaa Itoophiyaaf nagaa hin kennine. Ce'umsi barasanis akkasiin osoo gara dimokiraasii fi nageenyaatti ce'a jedhameen eegamuun gara waraanaa fi jeequmsaatti ce'e. Akkasiin ce'umsiin bara 1974 gufate jedha Jawaar Siraaj Muhammad. Ce'umsa bara 1991 yoo ilaallu bara 1991 ammoo Itoophiyaan sooshaalizimii irraa gara mootummaa misoomaawaa Dargii irraa gara adda dimokiraasaa warraaqsa ummatoota Itoophiyaa koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam irraa gara Mallas Zeenaawii ceete. Beekan siyaasaa Itoophiyaa Jawaar waa'ee ce'umsa 1991 akkas jechuun ibse. Ce'umsa kana irrattis mooraan qabsoo Oromoon hiramte akkuma gaafa caamsaa akkuma gaafa ce'umsaa 1974 sana 1991 qophiin barbaachisu hin turre qalbiin nu hiramte hireen guddaan yeroo lammataatiif arganne nu harkaa baate jedha Jawaar barruu ce'umsa Itoophiyaa sana irratti xiyyeeffachuun barreesse sanaan. 91 dhufne ammas osoo qophaa'in gaaga'ama ce'umsa duraatirraa osoo hin bayyanatin ce'umsi lammataa dhufe. Ce'umsa lammataa kana keessatti sin hirmaanne hoggaa hirmaanne ammas qophii gahaa hin qabnu turre qalbiis hirre gareen tokko lakkii jijjiiramni dhufee jira mootummaa kanaa wajjin hamma dhumaatti itti deemne itti seene kun lakkii jedhe qalbii hirre qalbii hirte jechuun addaan qoodamte jennaan irbaata diinaa taata ce'umsi sunis osoo akka barbaannetti waan tokko irraa buufannu malee keessaa ari'amne yeroo lachuu kasaaraa gurguddaan dura ta'e. Ce'umsa 74 nu harkaa beesan keessatti hooggansi keenya duugame Taaddasaa Birruurraa kaasee Waarootumsaa hamma Magarsaa Dariif warra biraatitti hooggansi sun duugamuun nu jalaa kan bosona galees kan mootummaa galees duugamuun sun qabsoon keenya akka qancartu godhe 91tti dhufne 71 hooggansa dhabne miti 91tti mataa hiruu sun jaarmaa keenya addaan qoqqoode addaan nu facaase addaan nu laaffise.
ce'umsa bara 2018 yoo ibsu Jawaar qabsoo uummanni Oromoo finiinseen jijjiiramni Itoophiyaa bira darbeen gaanfa Afrikaa keessatti dhufeen biyya kufaatiidhaaf qarqara geessee turtes abdii horatteen garuu ammas akkuma bara 1974 fi 1991 qophii gahaa malee jijjiiramne dhufeen ta'us aangoon harka Oromoo galtee jirteen jijjiirama dhufe kana milkeessuuf warri mootummaa mormitootaan shakkuu dhiiseen mormitoonni ammoo jijjiirama kana guutumatti fudhatanii yoo itti hin abboomin wal waraansa guddatu Itoophiyaatti ka'am wal waraansi yoo ka'e ammoo biyya kana diiga jechuun raageeti ture. Ce'umsa bara 1974tiin hooggansa dhabne kan jedhe Jawaar bara 1991 ammoo jaarmiyaa dhabne jedheen bara 2018 ammoo biyyaaf uummatam nu dhabsiisa jechuun muuxannoo siyaasaa qabuun rakkoo Itoophiyaa fuulduratti mudatu maluun raageeti ture. Ammas qalbii hiruu darga. Warri mootummaa qabatas lakki ufumaa qabannee warra kaan dhiibnee baafnee warra dammara warra kaan dhiibnee deemna yaadee jedhu jira. Warri mootummaa keessa hin jirre jarattii kana amannu irraa kaballee dhuufnaa yaada jedhu jira. Mataa irraa jira jechuudha Oromoon ammas. Taasni mataa irraan we will repeat kan maduu eeguusan irra deebina. Ce'umsa kanas hin gufachiifna. 74 hoggansa dhabne hoggansa kasaarre 92 jaarmaa kasaarre. Arra biyyaaf saba kasaarra maaliif ce'umsi kun gufannaan Itoophiyaan hin diigamti. Ce'umsi kun gufannaan wal waraansa Oromoo keessattuu banamuu danda'a. Ce'umsi kun gufannaan kasaaraa guddaa seenne jechuudha. Hoggansa dhabne dongoroo tokkoon jaarmaa dhabne dongoroo lammataatiin biyyaaf saba kana dhabna. Har'a Itoophiyaan gaaga'ama guddaa keessa jirti. Gareen jijjiirama fudhateen sabummaa fi naannoo balleessuuf hojjetaa jira. Federaalizimiin hin jiru. Biyyi nam tokkoon hoogganamaa jirti. Caaffeef paarlaamaan baananis waan uummataan sobaniin. Raagni Jawaar yeroo sarraagii har'a dhugaa ta'uun biyyi diigamaa uummanni dhumaa jira. Gorsitoonni Abiyyi Ahmad ammoo haasaa jibbinsaa haleellaa sabummaa irratti xiyyeeffate taasisuun imala diigaa Itoophiyaa irra jiru. Abiyyis gorsitoota akkanaatiin gorfamaa Itoophiyaa bittinneessuuf hojjetaatii jira. Abiyyiin raabduu siyaasaa Itoophiyaa hidheen imala Itoophiyaa bittinneessuu irra jira. Addunyaan bulchiinsa isaa fi mataa isaa abaaraa jirti. Waa'een uummata beela'uu, waa'een daa'imman ajjeefamanii, waa'een Itoophiyaa diigamaa jirtu, waa'een namoota siyaasaa hidhamanii fi waa'een waraanaa sababan biyyoonni dhihaa Abiyyiin ittiin abaaraa jiranidha. Biyyi sun biyya guddina diinagdee ariifataan maqaan isii addunyaa biratti ka'e. Biyyi waltajjii atileetiksii hammam ergama nageenya addunyaatti leellifamte har'a qarqara kufaatii jiraachuu isii hawaasni idil addunyaa wal jalaa fuudhuun dubbataatii jiru. Garuu dursaan Itoophiyaan qormaata kana keessatti wanti nu sodaachisu hin jiru jechuun dubbataatii jira. እዚህ ፈተና ውስጥ ኩራት እንጂ ፍርሃት የማይነካካን መሆኑን በድጋሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። Abiyyi Ahmad biyya atii fi bulchiinsi kee hoogganuun biyya jirtuu gad biyya duutee ol biyya beela namtolcheetiin dhahamtee fi biyya waraanaan tumamaa jirtu biyya gabaasni beelli Itoophiyaa dhahe jedhu irratti bahaa ooluun alaa seenee lammiileef qabeenya biyyaa akka barbaadu godhuun biyya xiinxalli kufaatii isii eeruu irratti kennamuun biyya Yugoslaaviyaa fi Ruwaandatti Liibiyaa fi Yamanitti Siiriyaa Somaaliyaatti fakkeeffamtuun hoogganuu yoo hin sodaanne maal sodaatta kan jedhuun gaafiidha. Gaafii mil'oo tibbanaati. የሚነገረው ውጭ ያላችሁ ሰዎች ኢትዮጵያ የምትፈርስ ነገር ሁሉ ያለቀለት ይመስላችኋል። ኢትዮጵያ መቼም አትፈርስም። ኢትዮጵያ አትፈርስም። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች። ይሄን ማቆም የሚችል ኃይል የለም። ይሄን ማረጋገጥ የምንፈልገው ኢትዮጵያ አትፈርስም። Itoophiyaan hin diigamtu. Itoophiyaan yeroo hunda ni jiraatti. Humni Itoophiyaa diiguu danda'u hin jiru. An kan mirkaneessuu barbaadu Itoophiyaan hin diigamtu. Haasaa akkanaa waggoota 3 darban irra deddeebiin duree Itoophiyaa irraa dhagahaa turre. Eenyummaanuu diigamuu biyya isaa hin fedhu. Biyya diigamte keessaa gaaga'ama lubbuun kasaaraa qabeenyaa hiyyummaa baqa qofatu argama. Kanaaf namni kamuu diigamuu biyya isaa hin fedhu. Garuu hoogganaan Itoophiyaan hin diigamtu. Itoophiyaan yeroo hunda ni jiraatti jedheen tarkaanfilee Itoophiyaa diigan fudhataatii jira.
dhaadinnoon Itoophiyaan hin diigamtu jedhuun hamma bulchiinsa biltsiginnaa jalatti dhagahamee bara weerara xaaliyaanis ta'e kan Somaaliyaa lola baadummees ta'e waraana waliinii dargii jalatti dhagahamee hin beeku. Dureen biltsiginnaa Itoophiyaan hin diigamtu yoo diigamti ammoo jalqabanutu diigama jechuun dubbata. Kun ammoo Itoophiyaan ni diigamti diigamu Itoophiyaa ammoo akka hin arginen nuti jalqaba dhumuu qabna ergaa jedhuun qaba. ኢትዮጵያን ማፍረስ የሚቻለው መጀመሪያ እኛን ካፈረስክ በኋላ እንጂ እኛ ተቀምጠን ኢትዮጵያን ማፍረስ ለማንም የማይፈቀድ መሆኑን በደንብ መገንዘብ ጥሩ። dhaadannoo Itoophiyaan hin diigamtu jedhuun qabsaa'ota xaaliyaan cabsaniin finciltoota Haayile Sillaasee kuffisaniin qabsaa'ota dargii buqqisaniin warraaqsota wayyaanee kuffisaniin jedhame hin beeku. Eegaa maaltu waggoota 3 darban dhaadannoo kana guddise kan jedhuuf balaan Itoophiyaa diiguu danda'u waan uumameef jenneen bira darbuu dandeenya. Garuu Itoophiyaan hoogganummaa Abiyyi Ahmadii fi sirna biltsiginnaa jalatti kan diigamtee ol kan hin diigaminii gad taateen dararamaa jirti. Biltsiginnaan Itoophiyaan hin diigamtu jedham Itoophiyaa fixaa jira. Harkaan gochoota Itoophiyaa diiguu hojjetam afaaniin Itoophiyaan hin diigamtu jechuun Itoophiyaa diigamuu irraa hin baraaru. Diigamni Itoophiyaa addunyaaf ammoo qormaata guddaan jaarraa 21ffaati. Kanaaf addunyaan diigamuu Itoophiyaa irraa ijaaramuu Itoophiyaa lola Itoophiyaa irraa ammoo nageenya Itoophiyaa filatti. Kanaaf Ameerikaan nageenya Itoophiyaa keessatti buusuuf ambaasaadar Jeffrey David Feltmaanii fi Kirenbaas gara Finfinnee yoo ergitu gamtaan Awurooppaa fi Afrikaa Pekka Haavistoo fi Olusegun Obasanjo gara Itoophiyaatti erganii jiru. Ambaasaadaroonni dhaabbilee idil addunyaa kun furmaanni Itoophiyaa dhukaasa dhaabuu fi marii biyyaalessaa adeemsisuu qofa jechuun kallattii yookaan biltsiginnaan juntaaf shanee wajjin jaarsummaan hin jiru jechuun deemsa caccabinsa biyyaa itti fufeetii jira. Waashingten ammoo qoqqobbii akka duumessa gannaa Finfinneetti gurraachessitee jirti. AGO'n daldala bilisaa biyyoonni guddataa jiran qarxa malee itti daldalatan keessaa baasuu hammam qoqqobbii meeshaalee waraanaatiin sadaanii Itoophiyaa irratti mallatteeffamu qophii darbe keessatti kaafdee turre. Kan mallatteessamu bulchaa Ameerikaa Joe Biden. Ji'a 3 dura gaanfa Afrikaa keessan kan naanna'e Jeffrey David Feltman geggeessitoota Itoophiyaa akkas jechuun itti hime. Uummanni keessan osoo hin dhumin biyyi keessan osoo hin bittinnaa'in waraana dhaabaa gara naashinaal diyaaloogii yookaan marii biyyaalessaa seenaa kana yoo hin goone guutuu gaanfa Afrikaatiifis balaa hamaa taatu jedhee bulchitoota Itoophiyaatti hime. Juntaa fi shanee wajjin jaarsummaan hin jiru jechuun kan labse biltsiginnaan amma nageenya Itoophiyaatiif kan barbaachisu naashinaal diyaaloogii osoo hin taane naashinaal andarstaandingiidha jechuun hime. Naashinaal andarstaandingiin biltsiginnaan baanu hubannaa addunyaalessaa yookaan ammoo hubannaa biyyaalessaa jechuu isaati. Kana jechuun kan Itoophiyaa barbaachisu marii biyyaalessaa osoo hin taane hubannaa addunyaan Itoophiyaa irratti qabdutu Itoophiyaa barbaachisa jechuu isaaniiti. Hubannaan addunyaalessaa maali kan jedhuuf ammoo deebii erga filannoo adeemsifne fulbaana dhufu yaa'ii waliigalaa adeemsifne kallattii naashinaal andarstaandingii kenna jechuun Feltmaaniif deebisuu isaanii qaamni hubannoo marii kanaa qabu nuuf himeetii jira. Feltmaan itti fufuun filannoon rakkoo biyya keessanii hammeessuuf yoo isin gargaare malee furmaata hin fiduun kan isiniif wayyoom humna alaa Itoophiyaa keessaa baaftanii humnoota siyaasaa Itoophiyaa hunda wajjin mari'achuudha jechuun himeetii ture. Waa'ee hubannoo addunyaalessaa yookaan naashinaal andarstaandingiin biltsiginnaan jedhu duula waraanaa bulchiinsa isaa taasisaa jiru irratti addunyaan na hin hubanne kan jedhurraa maddeen. Eegam Waashingten, Jeneevaam, Biraaselsiin, USM, UK, gamtaan Awurooppaa, neetoon, G7, UN'n, United Nations Security Council'n, baankii addunyaa, dhaabbanni maallaqa addunyaa fi dhaabbileen gargaarsaa hundi nu hubadhaa waraanni adeemsaa jiru olaantummaa seeraatiin hubadhaa ergaa jedhutu naashinaal andarstaandingii biltsiginnaan baantu keessaan mul'ata. Kun ammoo
warwaata addunyaatiin warwaataa jiranidha. Mata dureen isaa immoo naashinaal andarstaanding kan jedhudha. Filannoon ugguramaan Finfinneef Adaamaa Bahar Daariif Gondaritti adeemsee mo'adhe jechuun mootummaa biyyaalessaa fulbaana 24 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hundeessuuf qophii taasisaa kan jiru Biltsiginnaan waa'ee hubannaa addunyaalessaa kanarratti kallattii kaa'uufis qophaa'aa jira. Mootummaan fulbaana 24 bara 2013 Biltsiginnaan hundeessu ammoo mootummaa beekamtii heeraa